baabako. Oyeeko. Jechoota namni na jedhu toon garaatti kuusu ulfa jee sagalee narratti ta'e. Maaree da'uuf torban lama siyaafe. Hello baabako. Ooko. Qarshii miiliyoona tokkoo fi sammuu gaarii keessaa filadhu yoo si jedhan kan filatta? Qarshii miiliyoona tokko akka ati hoo. Ani immoo sammuu gaarii dhaga. Dhugaa keeti. Namni silaayyuu waan hin qabne filatu. Hello baabako. Ooko. TikTokii hojjechuuf amma maaltu nama barbaachisa? Tokkoffaa irratti distii, ashaboo, shunkurtii, barbaree kanatti barbaachisa. Hello abbuuko. Oyyeeko. Abbaan kisi barsiisuuf jee horii meeqa gurgure? Abbaan kun na barsiisuuf jecha harroota torba gurgure. Oh my god, nama gaddisiisa. Maaltu nama gaddisiisa re? Harree tokko barsiisuuf jecha harroota torba gurguru abbaa keenya nama gaddisiisa. Hello baabako. Ooko. Mana keessan keessa daa'imni xiqqaan umurii ishii gadi eenyudha? Abbaa kooti. Akkamitti? Isaas yeroo hundaa harmee jala fakka. Hello abbiiko. Oo bareedduu ko. Walaloo tokko si jedhu. Tole jedhime. Manni keessan isaa obboleessa abbaa margee otoon si barbaaduuti faazarii keen argee. Yammoo dhaggeeffadhu boo. Maarree ana seete faazarii dhungatte. Maal taa yoo qas jette sirriitti nama hubatte. No. Abba. Agoo taaricha. Itti na fajjeessuuf. Tira fajjeesta taana maal jaaricha miicara? Akkata isaanu sinna qabanne. Loo baabbaako. Oyeeko. Itti dallaalaadha jedhanii meeniitii naa barbaadi mee nan fuudha. Nama harkaa mootti si barbaaddi. Loo baabbaako. Oyeeko. Miilanas akkuma barreen gaddaa qormaaticha kufteetta taanaan sin beeku nan beektu. Qormaaticha kufteetta moo dabarteetta? Sin beeku eenyuuti?